Maka Abba, maka Ilma, maka Hafuurul Qulqulluu, Waaqa tokko. Amin. Maalin dadhabdan Basma Ab, Wawad, Wamanfas Qidduus, Ahadu Amlaak. Amin. Maka Abba, maka Ilma, maka Hafuurul Qulqulluu, sadan Waaqaa tokkoon. Amin. Duraan dursa kabajamoo abbaa keenyaa luba Waaqumaa hojii geggeessaa mana lubummaa aanaa Gobbuusayyoo akkasumas kabajamoo abbaa keenyaa luba Biyyarraa taana hojii geggeessaa fi akkasumas bulchaa mana amantaa qulqulluu Giyoorgisii kanaa barsiisota wangeelaa akkaataa aangoo isaaniitti hojjettootaa fi dursoota mana lubummaa aanaa Gobbuusayyoo abboota luboota obboloota daaqonoota abboota armoota dugdaa mana kiristaanaa kan taatan faarfattoota sanbataa akkasumas hammeenya kan hin qabne daa'imman maqaa Waaqayyootiin akkam bultanii akkam turtanii akkamiin yoo nageessanii. Ameen. Galata Waaqayyoo jennee maqaa isaa akka galateeffannu kan nuuf eeyyame Waaqayyo abbaan keenya bakkeetti qabeenyi keessatti surraan kan isaa kan ta'e jaalala isaa taanaan eegee geggeessee yeroowwan darban rakkinootaaf bal'inoota darban hundumaanuu dabarsee kayyoonaan nu ga'e maqaan isaa guddaa kan galateeffame nuuf haa ta'u. Meelis jedhaa Waaqayyoo galata galchaa. Baga geessanii ayyaana lama kabajuuf guyyaa har'aa tokko guyyaa irra deebii du'aa ka'umsaati daa'imatiin saa'ee kan jennu guyyaan guddaan qulqullichi Giyoorgisii kan itti wareegames kan kabajamu guyyaan isaa akkuma hunduu beeku yeroo darbe yeroo tibba dhukkuboota fannoo keessa waan bu'e farratti darbe baga geessanii bagattiin nu ga'e. Egaa barsiisonni wangeelaallee hedduutu jiru ajajamuuf garuu guyyaa har'aa kana sagalee tokko mata duree godhannee waliin ilaalla. Mata duree keenya kan ta'u Iyyasuus Kiristoos eenyu kan jedhu ta'a. Iyyasuus Kiristoos eenyu. Egaa kaayyoon kana waa'ee Yesuus Kiristoosiin duubaa barsiisuuf osoo hin taane kaayyoo barnoota keenyaa kan ta'u yeroo hedduu yeroo nuti waa'ee qulqullootaa waa'ee haadha keenya qulqulleettii Maariyaamii waa'ee ergamootaa waa'ee raajotaaf tolootaa yeroo ortodoksiin barsiistu namoonni waa'ee sanaa hin beekne akka waan ortodoksiin Yesuus Kiristoosin xiqqeessiteetti yookaas immoo akka waan ortodoksiin kitaaba qulqulluu ala baateetti waan fudhataniif kitaabni qulqulluun waa'ee nuti raawwannu wanti manni qulqullummaa ortodoks tawaahidoo keessatti sirni geggeeffamu hundumtuu eenyutu ajajee sanaaf immoo Iyyasuus Kiristoos innumti waaqa ta'e uumaa keenya ta'e kun eenyu kan jedhu gaggabaabsinii daqiiqaa muraasa keessatti waliin ilaalla. Waaqayyo abbaan keenya nu faana haa ta'u. Mee jechicha na faana jedha. Iyyasuus Kiristoos eenyu? Hundi keessa nu deebisaa beektu. Yoo eenyu isiniin jedhe maallaan jettu mee? Eenyudha jettu? Maan shakkitu moo? Mee guddisaa jedha eenyudha jettu? Waaqayyoodha. Mitire? Hundi keenya isa kana beekna miti? Iyyasuus Kiristoos Waaqayyoodha. Namoonni baay'een Iyyasuus Kiristoosin nu barsiisuu waan barbaadaniif Iyyasuus Kiristoos sanyummaadhaan eenyuudha, aangoodhaan eenyuudha, hojiidhaan eenyuudha kan jedhuu fi gaggabaabsinee seerota Iyyasuus Kiristoos mana kiristaanaatiif kenne manni kiristaanaa immoo akkamitti akka isheen itti jiraachaa jirtu wal keessa finnee waliin ilaalla. Akkuma isinuu jettanii Iyyasuus Kiristoos jalqaba irratti ilma Waaqayyooti. Eeyyee guyyaa har'aa kana du'aa ka'ee si'a lammaffaadhaaf
bartootatti mul'ate nagaan isiniif haa ta'u kan jedhe. Fakkeenyaaf amma yeroo sirni qulqulleessaa adeemsifamu daaqoniin yookaas immoo daaqoniin jalqabaa maal jedha? Kadhannaadhaaf kaa jedhamti. Tansuula tsaloot jedhamti. Yeroo sana nuti maal jenna? Ixiyoota saaline yookaas immoo maaloo dhiifama nuuf godhii jenna. Isa sana kan jedhe eenyuudha? Asumaani seerri qiddaasee seerri qulqulleessaa mana qulqullummaa keenya keessatti adeemsifamullee Yesuus Kiristoos kan inni biyya lafaa irratti barsiisaa turee fi bartoonni isa faana turan kan isaan raawwachaa turanidha. Kadhannaaf ka'anii osoo isaan mana dukkanaa keessa sodaatanii kadhataniitu jecha kana kan jedhani warreen bartoota keessaa qulqullicha Phexros fa'aa turani. Isaan booda lubni maal jedha? Nagaan isiniif haa ta'u, salaam lakullakimu yookaas nagaan hunda keessaniif haa ta'u jedha lubni miti ree? Hafuura kee wajjinii jedhan nuun immoo akkas jenna. Maal jechuudha? Yesuus Kiristoos bartoota gidduutti guyyaa har'aa kana utuu isaan sodaatanii argame, osoo isaan kadhatanii argame, nagaan isiniif haa ta'u kan jedhe osoo manni hin banamin, osoo bantiin manaa hin saaqamin, osoo wanti kamiyyuu hin ta'in gidduu isaaniitti warra sodaatan, warra raafaman, warra Yihuudoota Fariisota sodaatanii wal ga'anii kadhachaa jiranii gidduutti argame waaqummaa isaatiin nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nagaan nuuf haa ta'u. Yesuus Kiristoos egaa ilma Waaqayyoo isa nagaa nuuf kennuudha. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo abbaa isa gaafa cuuphaa Waaqayyoo gooftaan abbaan samiirra taa'ee ilaa ilmi koo inni ani jaalladhu isa kana, isa dhagaa, isa bitamaa, isa duukaa deemaa, warra inni kabaje kabajaa, warra inni waan inni raawwate seera inni si barsiise duukaa bu'aa. Isa inni jedhe hafuurri qulqulluun immoo bifa gugeedhaan isarra bu'e Yesuus Kiristoos isaadha. Wangeela Maatewos boqonnaa 3:17 yoo dubbisne. Saboota Waaqayyoo Yesuus Kiristoos egaa ilma Waaqayyoo ta'uusaa, ilma Waaqayyoo akka inni ta'e waan hundumaan Waaqayyoon akka inni ta'e waan hundumaan uumaa akka inni ta'e bal'inaan kitaabni qulqulluu ni kaa'a. Seerri qiddaasee qulqulleessaa mana amantaa keenyaallee bal'inaan Yesuus Kiristoos Waaqayyoon ta'uusaa jalqabaa hanga dhumaatti seeraan raawwatti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus Kiristoos egaa Wangeela Maatewos boqonnaa 8:29 irratti warri Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoo ta'uusaa amanan hedduudha. Yeroo inni hafuura hamoota akka isaan namoota irraa fagaatan isaan abboomu, yaa ilma Waaqayyoo maal irraa qabda jedhee hafuurri amaallee waaqummaa Yesuus Kiristoosiin amaneera. Har'a Yesuus Kiristoos irratti barsiisa adda addaatu jira. Inni kaan raajii Rabbiiti, inni kaan ergamaa Rabbiiti, inni kaan immoo Yesuus Kiristoosiin waaqa jechaa karaa biraatiin waan biraa kan jedhanis baay'eetu jiru waan ta'eef ati yaa ilma Waaqayyoo jedhi hafuurri amaallee ilma Waaqayyoo maal irraa qabda? Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuun ijoollee eenyuuti? Ijoollee eenyuuti? Kiristaanonni ijoollee eenyuuti? Ijoollee Waaqayyoo, ijoollee Yesuus Kiristoos, ijoollee kiristaanota jechuun Kiristoosin kiristaana warra taane, warra gaafa guyyaa 80 guyyaa 40 aangoo sana arganne, ilma waaqummaa mucummaa waaqaa, ilma waaqaa ta'uu, mucaa waaqaa ta'uu arganne ijoollee Waaqayyoodha. Nuun ijoollee Yesuus Kiristoosidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keessaniif Waaqayyoon galateeffadhaa. Inni immoo nagaan isiniif haa ta'u nuun jechaa jira guyyaa har'aa kana. Bartoota warra sodaate gidduu tokko argame waaqummaa isaatiin nagaan isiniif haa ta'u. Laphee tokkoon keenya ilaalaa jira laa. Laphee hunda keenya sakatta'aa jira laa. Rakkina nuti manaa qabnu, jireenya keenya keessaa qabnu, hojii keenya keessaa qabnu, adeemsa keenya keessaa qabnu, amantii keenya keessaa qabnu, waan nuti keessa keenyatti qabnu hundumaa inni sakatta'ee ilaalaa jira. Ijoollee isaa waan taaneef immoo nagaan isiniif haa ta'u nuun jedha. Egaa Yesuus Kiristoos gama biraatiin immoo ilma namaati. Ilma namaati. Akkamittiin immoo ilma namaa ta'e achi as dhufisaa jaalala dhala namaa barsiisuuf jedhee Yesuus Kiristoos waaqayyummaa isaa dhoksee durbaa
erga sadeessee osoo isa hin da'in durba qulqulluu kan turte haadha isaa dubaroo qulqulleettii Maariyaamin filatee isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee dhiiga isheerraa dhiiga fudhatee nama ta'e ilma namaa ta'e. Ilma namaa gaafa ta'u garuu waaqayyummaa isaa hin dhiisne. Ilma namaa ta'uu isaatiin waaqayyummaan isaa hin xiqqaanne. Waaqa ta'uu isaatiin immoo ilma namaa ta'uu isaarra dhiibbaan gahee hin jiru. Inni kun icciitii barnootaa keessattuu nagara siggaawwee yookaas immoo icciitii namummaa jedhu keessattuu waan baratamuudha. Waaqummaan isaa qiddaasee ilaalame yeroo baay'ee namoonni baay'een qiddaaseen gaafa giizii ture yookaas amaariffa qofa ture waan dhageenyeef warri kan maal jedhu waan tokko waan jedhan yoo dhageenyu qeesiin humna akkas jedha waan jedhu yoo beeknu sirna qiddaasee keessatti mee gaafa afaan nuti dhageenyu luboonni jedhani waan baay'ee barachaa deemna. Inni waaqa ta'uusaa nama ta'uusaa akkamittiin akka abbootiin darban qulqulloonni darban toloonni darban akkamittiin akka isaan qiddaasee uumanii ittiin luboonni har'a daaqoonni har'a tajaajilan guutummaa isaa arganna. Kanaaf qiddaaseen guutummaan isaa kitaaba qulqulluu ta'uusaa kanaan beekna. Egaa ilma namaa ta'ee Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kanaa dhufe. Tarii namoonni baay'een maal jechuu danda'u osoo dhuguma waaqayyoonis ta'e utoo dhuguma nama ta'uu baate utuu waaqummaa of keessaa qabaate maaliif gara biyya lafaa kanaa gaafa dhufu osoo hin dhufin akkumattiin Addaamin fayyi jechuu hin danda'u ture. Hin danda'a ture jaalala isaa nu barsiisuudhaafi. Akka nuti isa jaallannu ofii isaatii hagam akka nu jaallatu hagam akka nuuf isaaf jedhee nu of kenne akkam akka nuuf jedhee of kenne ofii isaa dabarsee nu kenne ofii isaa ganee ilmaan Addaamin hagam akka inni fannise fayyise ofii isaa fannise ilmaan Addaamin hagam akka inni fayyise akka nuti barruuf Yesuus Kiristoos ilma namaa ta'uu filate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni sin jaallatu tokko yoo rakkina keessa itti sin faana ta'e yoo bal'ina keessa itti sin faana ta'e yoo yeroo hundumaa yaada isaaniitti sin duukaa ta'e yoo sin duukaa boo'e yoo sin duukaa gammade faarfate yoo sin duukaa beela'e yoo sin duukaa quufe namni sun dhuguma sin jaallata dhuguma hiriyaa keessanii dhuguma michuu keessanii. Egaa Yesuus Kiristoos michuu dhala namaa biyya lafaa kanarratti nama hundumaa wal qixatti ilaaluuf kan dhufe Yesuus Kiristoos ilma namaa ta'eetu nu duukaa beela'ee nu duukaa dheebotee akkuma Addaam rakkate nuuf rakkate akkuma torbee tibbana dhukkubiiwwan fannoo sana akkuma sagadaa ilaalaa turre kiraalee isoon yookaas maaloo nutti araarami nu fayyisi jecha akka turre inni nuuf dhiphatee si akkuma 666 nuuf garafamee fannootti ol baafamee fannoo irratti lubbuu isaa dabarsee kenne ofii isaatii kadhannaa kan nu barsiise ilma namaadha. Waaqummaan hin du'u waan ta'eef ilma namaadha. Waaqummaa isaatiin garuu hin duune lubbuu isaa dabarsee waaqummaa isaatti kenne. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaafa guyyaa sadaffaas akkuma sana du'aa ka'ee jechuudha. Egaa Yesuus Kiristoos namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedheetu bartoota isaallee gaafachaa ture. Ati Masiihidha inni kaan Eeliyaasiin jedhu Raajiisiin jedhu jedhaa turane. Qulqullichi Phexros garuu furtuun mootummaa Waaqayyoo kan itti kenname hangafa lubootaa kan ta'e lubummaan jalqabaa namoota keessaa kan itti kenname kakuu haaraa keessatti jechuudha. Qulqullichi Phexros garuu ati Masiihicha ilma Waaqayyoo ta'uu kee ilma namaas ta'uu kee ni amanna jedheetu Yesuus Kiristoosiif deebise wangeela Maatewos boqonnaa 16 irratti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa Yesuus Kiristoos gama biraatiin abbaa ergamootaati akkasumas qulqullootaa fi toloota hundumaati. Abbaa isaanii hundumaati Yesuus Kiristoos. Wangeela Maatewos boqonnaa 10 irratti lakkoofsa 38 kaasnee yoo dubbisne warreen xixinnaayyoo biyya lafaatti erge warreen maqaa kootiin dhufan kana dhuguma isinii jedha kan simate isaan ijoollota koo waan ta'aniif an abbaa isaanii waan hin ta'eef ani abbaa isaanii waan hin ta'eef isaan immoo ijoollota koo waan ta'aniif warra isaan simatan gatii isaanii hin dhabani dhuguma gatii isaanii ni argatu kan jedhe Yesuus Kiristoos abbaa ergamootaa abbaa tolootaa abbaa qulqullootaa abbaa wareegamticha qulqulluu Giyoorgisiiti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon galateeffadha. Eeyyee Waaqayyo wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irratti booda tarii gaafa taabonni qulqulluun Giyoorgisii ba'u barachuu dandeenya waan ta'eef abbootiin
barsiisonni nu barsiisu waan ta'eef wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 12 akkana jedheetu abbaa warra qulqullootaa ta'uusaa ibsuudhaaf akkas jedhe. Dhuguma isiniin jedha namni anatti amanu namni abboommii koo eegu namni waan ani itti muraawwatu akka qajeelfama akka seera kootiitti deemu waan ani hojjedhe hundumaa ni hojjeta isaa olis ni hojjetaa jedheetu isa qulqullichi Giyoorgis si'a sadii ka'e wareegamanni waggaa 7 keessatti raawwate sana achirratti Yesuus Kiristoos hundee sanarraa kaasneetu qulqullicha Giyoorgisiinis tolaadha qulqulluudha wareegamaadha inni duuka bu'aa Kiristoos inni qulqulluu kan nuuf kadhatuudha kan nuuf fayyisuudha kadhannaansaa Waaqayyoon biratti kan fudhatama qabuudha jennee kan nuti kadhannuuf bu'uura sanaani. Kana ni raawwata isaa olis ni raawwata jedhe. Namni anatti amanu waan hin raawwadhe ni raawwata sana olis ni raawwata kan jedhe ofiisaa Yesuus Kiristoosidha. Kanaafuu qulqullichi Giyoorgis Yesuus Kiristoositti amanee umurii isaa waggaa 20tti of baasee of ganee gara Yesuus Kiristoos jecha isaa sagalee isaa barsiisuuf gara biyya Liidaa keessatti olii gad deemee wareegamummaa gurguddaa 3 kan inni fudhate. Kanaaf hanga si'a 3 du'ee si'a 3 ka'utti Kiristoosiin ol akka inni jedhe namni tamanona oliyyuu ni raawwata isa inni jedhe sana nama galmaan ga'eedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee Waaqa qulqullicha Giyoorgis bartoota sagalee galchaame. Waaqa qulqulloota akkasii gidduu kaa'ee maqaa isaanii wareegamummaa isaanii Waaqa akka nuti isaaniin waaqessinu akka nuti isaaniin galateeffannu waaqummaan isaanii yookaas immoo galanni isaanii immoo kan Waaqayyootiin kan wal qixxaatu osoo hin taane warreen Waaqayyoon morman irratti Waaqa akka isaan ta'an karaa Musee kennameefi isaan Waaqa warra hin amanne Waaqa warra sobdootaa Waaqa warra hattootaa Waaqa warra gantootaa ofii isaaniitti ta'anii isaaniif immoo Waaqayyo uumaan isaanii Yesuus Kiristoos Waaqa waaqotaa gooftotaa kan nuti jennu kanaafidha. Akka warra kaanii Yesuus gooftaadha duwwaan jennu kanaafidha waa'ee Ortodoks Tawaahidoon itti isheen guddaan kana Yesuus Kiristoos Waaqa duwwaa hin jettu. Yesuus Kiristoos Waaqa waaqotaati gooftaa gooftotaati mootii moototaati. Mootota hedduutu biyya lafaarra jiru kan isaan mootii jennee isaanii wal qixxeessinaare mootii warra mootota hedduuti. Inni garuu mootummaa isaatiin kan isa qixxaatu hin jiru waaqummaa isaatiin kan isa qitu hin jiru kan isatti fakkeeffamus hin jiru gooftummaa isaatiinis kan isatti fakkeeffamu hin jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maaliif ergamoota toloota qulqullootaaf aangoo sana aangoon numa maaliif Museedhaan ikkoo ani Fara'oon irratti Waaqa godhee si muudeeraa jedhe Waaqayyo koo dursee inni yeroo sana jedhe Yesuus Kiristoos inni nuti amma Yesuus jennee waamnu yeroo sana Yesuus jennee jiraachuus baatu abbaan ilmi hafuurri qulqulluun yeroo sana abbaarraa hafuura qofaan dhalatee sadan Sillaaseen numa jiru ture. Kanaafiyyuu ani Fara'oon irratti Waaqa si godheera Musee kan muude Yesuus Kiristoos Waaqayyo Waaqa Abbaa Waaqa Ilmaa Waaqa hafuura qulqulluudha. Kanaaf innis namni ana arge abbaa arge namni abbaa arge immoo ana arge kan inni jedheefis kanaaf waan ta'eef kanaaf Yesuus Kiristoos Waaqa qulqullootaa Waaqa tolootaati jechuudha. Hojii isaatiin immoo Yesuus Kiristoos fayyisaadha. Garuu waaqummaa isaatiin raajonni dursanii warra karaa jecha Isaayyaas raajii macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti inni gorsaa Waaqa dinqiidha Waaqadha gorsaadha abbaa nagaati abbaa dhugaati inni dhuguma Waaqa dinqiidha jedhee warreen fayyisuu isaas gateettii isaa irra jira jedhee dursee dubbate ilma Maariyaam yookaas immoo Waaqayyo Yesuus Kiristoos inni dhufee dhalatu jedhee kan inni dubbate sanaadha. Egaa Yesuus Kiristoos Waaqa uumaa ta'uusaa waaqummaan isaa immoo kan eenyuun waliin qixxaanne ta'uusaa asirratti bal'inaan argannaa jechuudha. Egaa Yesuus Kiristoos hojii isaatiin fayyisaadha gaafa jennu fakkeenyaaf warqee Maatewos boqonnaa 8 irratti fayyisuun isaa karaa adda addaatiin kan itti mul'ate keessattuu gara biyya lafaa kanaa dhufee erga dhalatee kaasee hanga gaafa ol ba'utti fayyisummaa adda addaa raajiiwwan dhalli namaa gochuu hin dandeenye uumamni raawwachuu hin dandeenye uumaan keenya raawwatee warra raawwataman sana immoo dabarsee bartootatti kennetu gara abbaatti ol ba'e. Taphatan Waaqayyoo Yesuus Kiristoos yeroo kamiyyuu eegaa keenya namoonni tokko osoo amannuu shakkinaa
inni guyyaa nu eege halkan akka waan nu eegnetti fudhanna halkan ni sodaanna ni shakkina yeroo hundumaa Yesuus Kiristoos akka nu eegu akka nu faana jiru karaa toloota isaa ergamoota isaa qulqulloota isaa akka nu marsee jiru isaan akka nu wajjiniin jirani maqaan isaanii keessa maqaan isaa waan jiruuf inni yeroo hundumaa isaaniin nu marsee akka jiru yoo amanne hin shakkinu hin sodaannu hin raafamnu dhugaadhaaf yoomiyyuu ni dhaabbanna galanni Waaqayyoof haa ta'u. In somnus jechuudha in sodaannus jechuudha akkuma qulqullicha Giyoorgis mootota durallee dhaabbannee ni falmina dhugaadhaaf sobaan miti shiraan miti hammeenyaan miti aangoodhaaf miti garuu dhugaadhaaf ni falmina kun sirrii miti kun sirriidha kun ta'uu qabu kanatu ta'uu qaba. Qulqullichi Giyoorgis Waaqayyo Waaqni koo Yesuus Kiristoos osoo jiru isin akkamittiinitu Waaqa bineensa irra bulee diraagoniin irra bulee seexana isin goyoomsu ilmaan keessa fitu akkamittiin waaqessitu jedhee Yesuus Kiristoos akka baraniif Yesuus Kiristoositti akka amananiif waaqummaa isaa akka beekaniif waan gurguddaa raawwateera. Dhumarratti illee meedaa guddaatti walitti isaan qabee warra waaqa sana waaqessan hundumaa lakkii waaqni kun gonkumaa aangoo hin qabu anna namansiisa Waaqayyo kan waaqummaadhaan kan anaanis na eegu kan du'aa na kaasu kan na fayyisu kan na faana jiru anaan xinqolaa miti maaliif ati xinqolaadhaan kana goota ati xinqolaadhaan jechaa waan turaniif anaan kan na eegu kan na faana jiru Waaqayyo Yesuus Kiristoosidha inni isinitti waaqessitame waaqni kun immoo akka inni ofii isaatii waaqa hin taane anuunan dubbachiisa inni ragaa ba'a yeroo sana waaqa kootti amantuu jedheen yeroo sana eegummaa waaqa kootii dhugummaa waaqa kootii bartuu isaaniin jennaan dhugumaan appilooniin waamee kottuu jedheeni ati waaqaayii jedheen qulqullichi Giyoorgis maaliif kan isa eegu eenyuun waan ta'eef isiniin jedheera Waaqayyo Yesuus Kiristoos eegaa isaa waan ta'eef waaqa isaa waan ta'eef homaallee sodaanne homaallee shakkine ergamoonni kumaatamni ramadamaniiruuf kaa isa duukaa jiru kaa isa boodhaati Waaqayyoodhaa jennaan appiloon afaan isaa baase laggani waaqa miti Waaqayyo kan isin uume waaqa namicha kanaati namichi kun dhuguma waaqa qabateera waaqa isaatti amanaa jedhe ofuma isaatti ragaa ba'e isa boodhaa haa xinqolaa keetiin appiloonittis hin dabarte isa appiloonittis hin dabarsite isa waaqa keenyas akkattiin nurraa sobsiiste Waaqayyoon sobaa Waaqayyoon sodaata Waaqayyo hin gana Waaqayyo koo hin haalu hin sodaatu siluma waaqa tolfamaa waan ta'eef isaan garuu lapheen isaanii jabaa waan ta'eef lapheen isaanii dhagaa waan ta'eef amanuu hin barbaanne isaan booda yaa Waaqayyo jedhe raajii kana hundumaas hojjedhee jarri kun sitti amanuu hin dandeenye eegumsa keessa arguu beekuu hin fudhachuu hin barbaanne lafti kun afaan bantee isaanii liqimsituu jedhe yeroo sana warra sana hundumaa warra waaqa sanaaf appilooniif falman hundumaa waaqa tolfamaa sanaaf falman hundumaa lafti afaan bantee liqimsite galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nadaa'uun danda'u Yesuus Kiristoos nadaa'uun danda'u dadhabdanii beelomtanii sagalee keessantu hin jiru moo anatu dhaga'uu dhabee nagaama miti nafaana jirtu Waaqayyoon keenya faana haa jiraatu sagalee isaa faana haa jiraannu egaa Yesuus Kiristoos eegaa hundumaati kanaafidha Waaqayyo yeroo hundumaa karaa ilma isaa nu jaallate karaa ilma isaa nu filate karaa ilma isaa gara keenya dhufe karaa ilma isaa waan hundumaa nu barsiise jaalala nu barsiise waan hundumaa qabatamaatti nutti agarsiise sirna kadhannaa mana amantaa Ortodoksii keessatti illee kan kun baay'atuuf kanaafidha egaa Yesuus Kiristoos karaa biraatiin barsiisaadha mee waan tokko isin gaafadha namni dhukkubsate cuubameen fayyamoon fayyu hin fayyamoon fayyu cuubamtanii fayyitanii beektumoon beektanii indaa'um mana kiimii osoo nuun illee yeroo kam cuuphaa yaadanna sabala yeroo kam yaadanna mee abbootii yeroo kam sabala yaadanna erga horii keenya gurgurree fidnee qabeenya keenya waan hundumaa fidnee garatti borru dhabnee gara sabalaa moo dhaqee yaaluu laata jenna mitiire nan sobee baay'een keenya akkasuma keenyas ta'uu baate namoonni lakkan akkasumatti ta'uu waan jirtaniif garuu saballi hin fayyisa moo hin fayyisu eenyutu barsiise
Mana mantau ortodoksi ko bersisa Yesus Kristus si ala gon kumain bani bar. Yesus Kristus mali dasinin jerera bersisa dasinin jerera. Wangela Yohanes boqonnaa sagal lakkoofsa tokko hanga torbaa irratti namicha iji isaa jaamaa ta'e tokko arganna. Yeroo sana Yesus Kristos isa jaamaa sana baname jechuu danda'amuu hin danda'u. Danda'amuu hin danda'u. Eessattuu tuun ergin namichuma sanaan iji keessii baabanamu yoo inni jedhe iji isaan banamu hin banama miti. Garuu namichaan akkas jedhe dhaqiitii Siloam bishaan kuufamaatti dhiqadhu. Ija isaa qaqqabee dhaqiitii bishaan kuufamaatti Siloamitti dhiqadhu. Dhaqii cuuphami, dhaqii sabara dhaqii, iji kee banama. Yoo naaffatte, yoo miilli kee cabe, yoo goofatte, yoo qaamni kee hir'ate, yoo dhukkubni sitti cime, yoo seexanni sirraa ba'uuti seexanni keessa keetti laphee keetti galte, yoo rakkinni kam ija kee jaamse, yoo seexanni ija kee jaamse gurra kee sitti duuche. Dhaqii tsabalan fayyisaa jechuu isaati galanii Waaqayyoof haa ta'u. Tsabala kan barsiise, cuuphaa kan barsiise ofiisaa Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf Yesuus Kiristoos barsiisaadha. Barsiisaa mana amantaa keenya hangafa abbaa mataan mana amantaa ortodoksii Yesuus Kiristoosidha. Namoonni garuu kana hin beekne. Gaafa maqaa Giyoorgisiitiin manni kun mogga'u Yesuus Kiristoosin akka manni kun hin beeknetti fudhatu. Garuu maqaa qulqulluu Giyoorgisiitiin hawwamamu malee abbaan qulqullicha Giyoorgisii moo eenyu jenneerra? Eenyu jenneerra? Waaqayyo Yesuus Kiristoosidha jenneerra. Yesuus Kiristoosidha jenneerra. Egaa kadhannaa barsiiseera. Mee gaafa kadhannu maal jenna? Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 39 irratti guyyaa gaafa kamisaa guyyaa gaafa icciitiiwwan sadanii icciitii gad of deebisummaa icciitii kadhannaa fi icciitii qurbaanaa gaafa barsiise gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhee kadhate ofii isaatiidhaan waaqa isiniin jedheera garuu waan tokko nu barsiisuuf akkana jedheetu kadhate. Yaa abbaa jarri kun waan godhan illee hin beekanii jarri kun waan raawwatan hin beekanii isaaniif dhiisi isaanitti hin lakkaa'ini. Gama biraatiin immoo yoo fedha kee ta'e yoo jaalala kee ta'ee jedhe isin gaafa kadhattanii yoo fedha kee ta'e kun naaf haa raawwatamu jedha. Ani barbaadeera naaf kenni duwwaa hin jedha. Namoonni baay'een mana amantaa dhiisanii kan deeman kan mana amantaa tarii sanatti ta'a kanatti ta'a jedhanii lakkaa'anii hin kadhatu. Yeroo kadhannaan isaanii raawwatamuu dadu yeroo inni jalaa turu ayi Waaqayyoon an dhageenye inni gurraan qabu jedhaniitu deemu. Fedha Waaqayyoon taane yoo ta'e yoo kadhannaan keenya. Mina miisilatii tasaalee yaa Waaqa Giyoorgis yooti qarshii miliyoona 20 kana lootarii naa baaftee miliyoona 10 mana kee kanan ijaaraa 10 naga'a namni jedhee lootarii kutee jiru laata yoona hin jiru yoona jira miti keessattuu dargaggoonni maaf dhabdani Waaqayyo argachuu keessan manni isaa akka ijaaramu barbaanne maaf dhabne maaf hin arganne fakkeenya fudhadhe isa kana malee baay'eedha wanta baay'ee jira. Tarii namichi akkas jedhee wareege suni osoo dhuguma lootarii miliyoonni 20 ba'ee fi miliyoona 10 yookaas miliyoonni 10 ba'ee fi miliyoona 5 fidee kennaa hin kennu. Waaqayyo qaba beekaadha inni akka namaa miti inni beekaa naa kennu. Waadaa isaa kana argitanii waadaa isaa irraa duubatti deebi'a. Dubbatee gaabba. Isa booda isatti immoo badiisa ta'a. Badiisa sana jalaan oolchuuf Waaqayyo wanta nuti kadhanne hundanuuf hin kennu. Tarii namni dhala dhabee namni daa'ima dhabee yeroo hundumaa yaa Waaqayyo daa'ima naaf kenni jedhee kadhatu jira. Baay'eedhas. Waaqayyo daa'ima nama sanaaf kennuu kanniiseef tarii maaliif? Maybe daa'imti suni tarii yoo dhalate yookaan yoo dhalatte intala abaarsaa yookaas ilma abaarsaa ta'uu malti. Namni sun tarii wanti itti akeekame wanti inni hin argine wanti Waaqayyo arge jira ta'a. Kanaaf akka jaalala keetti naaf haa ta'u jedha. Waaqayyo waan godhu kamiyyuu
sababaan fakkeenyaan godha waan ta'eef waan kamiyyuu immoo dursee beeka waan ta'eef waan kadhattan yeroo kadhattanis akka jaalala keetti naaf haa ta'u malee akka barbaade hin ta'ini akka fedha keetti naaf haa raawwatamu wanta ati feete naaf haa raawwatamu jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee Waaqayyoon wanta ati feete naaf haa raawwatamu jedhaa meesiya tokko. Mee jedhame garaa keessa irraa jettanii wanti nuti feene osoo hin taane wanta Waaqayyo fedhe nuuf haa raawwatamu. Inni guddaan lafa kanaadha. Kadhannaa kanallee Yesuus Kiristoos kadhannaa guddaa hundumaa caalu nu barsiise. Yaa Waaqayyo, yaa Abbaa koo jedheetu kadhatenni, yaa Abbaa akka jaalala keetti haa ta'u, akka fedha keetti haa ta'u, akka ani fedhe miti, akka ati feete haa ta'u. Tarii ati mana kanaa gabbaanee nuun galuu fariifachuu dandeenya ta'a. Namni wayii immoo karaa nu dhaabee nagaadhaan nu tursuu danda'a. Waaqayyo yoo gufuun wayii qoraattiin wayii yoo wanti wayii fuul keenya duraa nu miidhuu barbaadu jira ta'e akka nuti karaa turru godhee waan sana jala akka miliqnu nu godha. Nuti hin beeku malee inni yeroo hundumaa yoo nuti isatti of ganne nu eega. Inni yeroo hundumaa nu wajjin jira waan ta'eef jechuudha. Egaa Yesuus Kiristoos mana amantaa kanatti yeroo hundumaa kan kadhatamu malee kan kadhatullee miti. Ilaa wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 26 irratti sagalee tokko arganna. Obboloonni keenya baay'een waan tokkotu isaan dogongorsa. Ergaa qulqullichi Phaawulos gara warra Roomeetti erge boqonnaa 8 lakkoofsa 34 dubbisanii Yesuus Kiristoos nuuf kadhata jedhanii hanga yoonaatti warreen dogongoran jiru. Waaqayyo isaaniif haa dhiisu jennaan nuuni. Haa barannu. Garuu qulqullichumti Phaawulos ergaa isaa warra Roomeef erge boqonnaa 8 lakkoofsa 34 irratti akkana jedha. Jalqabaa kaasnee yoo dubbisne sagalee kana faana jirtu? Sagalee kana faana jirtu? Yoo hin jiraanne egaa lakkoofsa 31 kaasee akkana jedha. Kana hundumaa irratti Waaqayyo gara keenya erga ta'e eenyutu nu irratti ka'a jennaree? Waaqayyo ilma isaa utuu hin marsiifatin hunduma keenyaaf dabarsee erga kenne waan hundumaas immoo ilma isaa wajjin tola nuuf hin kennuure? Warra Waaqayyo fo'ate eenyutu hadheessaree? Erga Waaqayyo akka waan balleessaa hin qabneetti isaan lakkaa'e kan hadheessu hin jiru. Eenyutu itti faradaree? Erga Kiristoos Yesuus du'ee kaafame immoo gara mirga Waaqayyootti argamee Waaqayyoon nuuf kadhate kan itti faradu hin jiru jedha. Erga inni nuuf kadhate, erga inni immoo nuuf kadhate, ilaa qulqullichi Phaawulos iddoo kanatti warra Roomeetiin waan tokko jechaa jira. Warri Roomee akkuma har'a nuti wanta baay'eedhaan marfamne inni tokko Yesuus raajiidha, inni tokko Yesuus ergamaadha, inni tokko Yesuus waaqa ammoo jechaa nuuf kadhata, inni tokko Yesuusin kabajasaa waan ol kaase bakkeessee xiqqeessaa akkuma nuti kanaan marfamnee jiraannu warra Roomee gidduutti nitirrikiitu ture, wal mormiitu ture, wal dhabiinsatu ture, Kiristoosin amanuu dhabuutu ture. Erguma qulqullichi Phaawulos isaan barsiise illee baay'een isaanii wal falmiitti deebi'ani. Isaan boodan immoo akkas jedhe warreen qulqullaa'ani, warreen Waaqayyo filate, warreen Waaqayyo fo'ate, warreen Waaqayyo kan isaan taasifateen eenyutu morma? Qulqullicha goodisiin eenyutu mormare? Qaamni lafarraatti mormuu danda'u jira? Hin jira? Qulqullichi Phaawulos kanuma jedhe waan biraan jenne barra. Bartoota isaatiin eenyutu morma? Ergamootaan eenyutu morma? Warra Waaqayyo filate akka qulqulleetti Arseemaa, akka qulqullicha Takilahaymaanooti, qulqulloota, toloota, raajota warreen inni filateen kan mormu, kan isaan hadheessu, kan isaan xiqqeessu homtuu hin jiru. Ergasii immoo jedhe qulqullichi Phaawulos erguma inni nuuf kadhate immoo jedhe erga inni fannoo irratti nuuf kadhate, erga inni du'ee du'aa ka'ee nuuf kadhate, yaa Abbaa jedhee nuuf kadhate, ergasii eenyutu nutti farada? Inni hafuura isaa nuuf erge, inni nu jajjabeesse, inni nu cimse, ergasii kan nutti faradu tokkoyyuu hin jiru. Inni waan hundumaa nuuf raawwate, inni waan hundumaa nuuf xumure. Kana booda garuu nuuf hin kadhatu.
wangeela Yohaannis boqonnaa 10:16 irratti Yesuus Kiristoos akkas jedhe ilaa jedhe ani kana booda dubbii qolaan isinitti himu kana booda dhugumatti isin maqaa kootiin hin kadhattu waan kadhattanis ni argattu ani garuu kana booda abbaatti waan tokko yoo isiniif hin himan jedhu hin dhume kana booda isiniif hin kadhadha hin jedhu innan kadhatama maqaa kootiin kadhattanii garuu ni argattu ani waaqayyoodha namni ana arge abbaa koo arge namni ana beeku abbaa beeka ani abbaan wal keessa jira hafuurri qulqulluus nu keessa jira kanaaf iyyuu maqaa kootiin kadhattu isiniif raawwatama malee kana booda ana abbaa isiniif hin kadhadhu jedhee jala muree bartootatti hime wangeela Yohaannis boqonnaa 10:36 irratti kanaafuu Yesuus Kiristoos egaa har'a beekuu kan nuti qabnu kan nuuf kadhatu osoo hin taane kan nuuf kadhatamu saboota waaqayyoo inni nuuf kadhata yoo ta'e eenyutu kadhatama eenyuun immoo kadhata waaqni isa caalu jira jechuudha bara akka jechuun waaqni isaa olii jira jechuudha akka jechuun kanaaf namni hundi kana beekuu qaba namni hundi kana hubachuu qaba tarii gaafa maqaa qulqullootaatiin asitti walitti qabamnu akka waan nuti Yesuus Kiristoosin hin beeknetti warri ilaalan yoo jiraatan kana beekuu qabu waaqayyo abbaan keenya hunduma keenya nu haa gargaaru egaa erga akkas ta'e kana hundumaa argachuuf maaltu nurraa eegama gabaabatti qabxii afur zirzirii tartiibaan duwwaa ilaallee xumurra amanuu qabna amannee fudhachuu qabna shakkuun qabnu yaadattu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bartootaan gara galaana gamaatti caattiin jedhee ofii isaatii gaara ejersaa irratti hafee kadhatee yeroo galgalaa'u ofii isaatii galaanarra akka nama lafa asfaaltii irra deemuutti deemaa gara bartootaa gaafa dhufu bartoonni raafamanii bartoonni sodaatanii bartoonni na'anii eenyudha kun ekeraatu nutti dhufe nu balleessuuf nutti dhufe jedhan yeroo isaan dimimmisa dukkanas waan ta'eef yeroo isaan sodaatan akkana jedheen hin sodaatinaa hin noo'anaa jedhe yeroo kana qulqullichi Phexros waan ariifatuuf yaa gooftaa sumatu bishaan irraa akkatti miilaan deema yoo ta'e galaana guddaa nama sodaachisurra kanarra anis akka kee akkan miilaan deemu na ajaji gara kee dhufaa ittiin jedhe isaan booda Yesuus Kiristoos bidiruurraa bu'ee gara isaa akka inni dhaquuf kootu jedheen danda'amu wanti kadhanne maal jedhee nu barsiiseera dhuguma isiniin jedha amantii amma jaalatinaaf caayoo qabaattanii tulluu kanaan gaara kanaan asii buqqa'iiti achi darbi yoo jettan illee buqqaa tulluu miti baay'ee weessuni rakkina tulluu isinitti ta'een dhiphina tulluu isinitti ta'een sodaa dhiphina rakkina gadadoo shakkii tulluu isinitti ta'e of keessaa buqqisuu dandeessu amantiidhaan jechuu isaati. Isa booda qulqullichi Phexros erga karaa ga'e waan tokkotti dhagahame innoo waaqummaa isaatiin bishaan irra deema anammatuun liqimsame yoodhe deemaa jira silaa maaltu shakkisiise silaa socho'aa jira silaa kan waame kan isa waame waaqayyoodha Yesuus Kiristoos Phexros qulqullichi Phexros akka inni shakkus kan godhe nuun nu barsiisuudhaaf akka nuti amannuufi isaan booda kootu gaafa inni ittiin jedhu gaafa deemuu jalqabu gaafa inni shakku akkuma inni shakke bishaanichi gadi isa liqimsuu jalqabe bidiruurraa sila ce'ee bidiruurraa takka deemeera meetira lamaan tokko deemeera Yesuus Kiristoosin bira hin geenye gidduutti shakkeera gaafa inni shakku gaafa bishaanni gadi liqimsuu jalqabu maaloo yaa gooftaa maaliif na dhiista gaafa inni harkatti bal'isee harka isaa qabee yaa namicha amantii hir'uunana maaliif mamte maaliif shakkite ittiin jedhe saboota waaqayyoo waan goonu keessatti waan hojii keenya keessatti kadhannaa keenya keessatti amantii keenya keessatti shakkii jiraachuu hin qabnu laphee guutuudhaan amanuu qabna waaqayyo ni raawwata ni godha inni waaqa koodha inni ni danda'a inni uumaa koodha inni qulqulloota dandeessise inni qulqullicha Giyoorgisiisa sadii du'ee akka inni si'a sadii ka'u godhe inni waggaa 7 guutuu wareegamummaadhaan akka inni jiraatu godhe inni qulqullichi Phexros fa'aa morma isaanii kennaniif inni qulqullichi Phaawulos fa'aa qulqulloonni raajonni bartoonni isaaf jedhamanii wareegamanii inni daaqonichi hangafni daaqonotaa Isxifaanos yaa abbaa waan godhan hin beekanii jecha dhagaa rukutamaa ittiin du'e akka inni sana godhu ni dandeessise anaanis na dandeessisa rakkina xixiqqoo keessaa na baasa kanaaf waaqa biraa nan barbaachisu kanaaf xinqolaa nan barbaachisu kanaaf haala laallattuu moora laaltuu nan barbaachisu kanaaf innuu na ga'a kanaaf innuu naaf ga'a qulqulloonni isaa raajonni isaa bartoonni isaa
sana faana jiru saballi sana faana jira haati isaa qulqulleettii maariyaamii kadhannaan ishee na faana jira innuu naaf ga'a waan biraa nan barbaachisu raajii addaa nan barbaachisu ani dhaabbadhee yoon kadhadhe waan hin dhabe nan argadha jennee amanuu qabna waaqayyo nu haa gargaaru ni amannaa mee warri amantanii ililchaame warri namanne immoo harka walitti rukutaa warri namanne eshi hundi keessanuu sagalecha faana jirtu waaqayyo abbaan keenya nu faana haa ta'u inni biraan obsa qabaachuudha obsa mee nama meeqatu obsee waaqayyoon eeggata mee nama meeqatu obsaa waaqayyoon eeggata saboottan waaqayyo yeroo tokko tokko obsa dhabnee yeroo nuti ariifanne waaqayyoon gannee duunutu jira obsa dhabuudhaan amantii dhabuun obsa dhabuu fida waan ta'eef amantii hir'achuun obsa dhabuu fida waan ta'eef obsinee obsaan eeggachuu yeroon seenaan Iyyoom nutti himamu yeroo seenaan Abrahaam abbaan amantii nutti himamu yeroo seenaan qulqulloota qulqullicha Giyoorgis ifaa nutti himamu yeroo seenaan raajotaa nutti himamu waa'ee isaanii akka nuti jajnu akka nuti waa'ee isaanii zimjennee isaanii hin jajnu isaaniin ol kakaasnuuf miti akka nuti isaanirraa barannuufi akka nuti waaqayyo isaan dandeesse sun nuunis nu dandeessa jennee amannuufi obsa qabaannuufi saboota waaqayyo siif raawwatama wanti jedhame osoo nuuf raawwatama maal akkamitti isaanaaf raawwatama jennee obsaan eeggachuu mannaa bakka meeqalinnaa iddoo keenyaa kaannaa bakka keenyaa sokkina bakka keenya baqannaa iddoo sanas dhannus hin turru achiis hin baana obsa dhabuun waan hunda nama dhabsiisa oromoon gaafa mammaa kumaan jedha obsaan aannan goromsaa dhugaa maaliif beektu goromsi daftee hin dhaltu dhaltee rimaa qabdeetu meedhanii osoo meedhanii daftee rimaa si qabu daftee hin dhaltu goromsaan aannan goromsaa dhugaa jedhu yoo obsine garuu waan gaariitti baana akka Iyyoobiin obsuu qabna inni biraan jaalala qabaachuu qabna Yesuus Kiristoos jaalala kun barsiise nus jaalala qabaachuu qabna jaalala walii keenya jaalalu taanaan Kiristoosin jaallachuu hin dandeenyu waan ta'eef nuun nama nu bira jiru akka keenyaa yoo waliin jaallanne yoo waliif hin naane yoo waliif hin kabajan qabaanne yoo walii jaalala gaafa jedhu jaalala qulqulluu hammeenya kan of keessaa hin qabne faayidaa irratti kan hin hundoofne waan biraa irratti kan hin dhaabbanne jaalala dhugaa jaalala waaqayyo nuuf kenne wal jaallachuu qabna tarii tiksiiwwan kennuudhaaf yeroo nan gahu waan ta'eef inni biraan of ganuu qabna of ganuu jechuun maal jedhu of ajjeesuu jechuudha inni biraan waaqayyoof jennee ofii keenya kabaja yoo qabaanne kabaja keenya xiqqeessinee aangoo yoo qabaanne aangoo keenya xiqqeessinee waaqayyoo aangoo koo irratti isatu aangoo qaba kabaja koo irratti isatu kabaja qaba inni waan hundumaa isatu danda'a waan hundumti koo kan isaati ani homaayyuu hin qabu ani qabeenyas hin qabu ani ofii koo aangoos hin qabu beekumsas hin qabu waan hundumtu kan waaqayyooti jennee ofii keenya ganuu qabna hundumaa isaaf kennuu qabna waaqayyo nu haa gargaaru yoo akkas ta'e aangoo keenya waan gaarii hojjenna yoo akkas ta'e beekumsa keenyaan bu'aa buufna yoo akkas ta'e qabeenya keenyaan waan gaarii dalagna waaqayyo nu haa gargaaru wanti hundumtuu waan hundumtuu egaa jaalala waaqayyootiin nuuf ta'a waan ta'eef jechuudha xumura irratti mammaaksa yookaas baacoo gabaabduu isinitti himeen xumura hundumti keessan taabonnis bahuu jira waan ta'eef qophaatii mee baniqaata hillinaa yookaas immoo sammuu dammaqeen baacotti kana duwwaa dhaggeeffadhaatiin xumurraa namicha tokkotu ture yeroo hundumaa waaqayyoo wal lola yeroo hundumaa waaqayyoo maa bakkas godhe isa kanan gurraachise isa kanan diimesse isa kanan hiyyeessa godhe isa kanan sooromse isa kan akkas godhe waaqayyoo kuni sirrii miti jedheetu mormaa saboota guyyaa tokko karaa deema osoo karaa deemuu muka guddaa tokko jala ciisa arbuu guddaa jala ciiseetu gaaddisa isaa jala ciiseetu gamatti immoo buqqee beektu dubbaa dhalee jiru argee ol hixatee ija arbuu argee ija arbuu xixiqqoodha waaqayyo lakkaan namarrattis uumama kan irrattis miti muka irrattis biqilaa irrattis rakkaa dafa hojjeteeraa jedhe muka amma kana ga'utti isa xiqqoo kana kennee buqqee hidda kanatti immoo waan amma kana ga'u kennee rakkisaa jedhee yaada osoo inni ciisee kana yaadu
iji arbuu tokko gubbaa sanaa dhuftee mataa isaa keessa kaa gootee gaggabsitee yeroo lafatti ilaalu ija arbuudha. Ayyaa waaqa lakkaati hin dogongorre osoo buqqee kana tasirra jira ta'e ana tasitti hafaa jedhe. Argitanii Waaqayyo waan kamiyyuu maaliin godha? Sababaaf waan gaariif kaayyoodhaaf godha. Baacachillee namichi isa boodan deeme inuma deeme. Amma sotoonni isa kanarraa iyyuu immoo hin barree bara. Baay'een keenya waanuma nutti himamurraa waan arginurraa iyyuu hin barru. Osoma inni immoo deemu ammas namni wayii karaatti itti dhufee gamaa Waaqayyoo nama fakkaatee itti dhufeetu namicha miiltootaan biyya akkasiin deemaa jedheen. Tole bakka wajjin deemna itti wajjin deemanii aduun itti dhee. Mana dubartii hiyyattii tokkotti goranii ilaala michicha ammayyuu hin baranne isiniin jedheera. Dubartii hiyyattii tokkotti goranii mucaa dhiiraa tokkitti dubartii qabdu jaartii qabdutti goraniitu bulan. Nu bulche namni kan Waaqayyooti bulaa jetteen. Isa booda inni ergamaa Waaqayyoo nama ta'ee fakkaatee deemaa jiru sun namicha barsiisuun maal jedheen? Ganama barii waan kaanu si rakkisuun qabnuuti ibsaa qabsiifannee baana halkan kaanaati kibritii nuu kenneedhaan. Kibritii nuu kenni akkasii isa booda kibritii kenniteef. Innoo dubartittiin silaa homaan qabdu siniin jedheeraa homtuu hin jiru. Innoo ganama barii mana isheetti bicha qabsiise sokkee ergamichi. Namicha gara jabeessa nana ansilayyuu Waaqayyo wajjin wal lolaan deemaa jira. Akkamitti akkas goota nu bulchite maan mana ishee guddaa dubartiin kun harka qalleettiidha inaani callisee nan jeche waan hin godhu beektu callisee ammas utuma deemanii guyyaa lammaffaa mana dubartii biraa bulu. Mana dubartii biraa gaafa bulanii manni inni sun gubateera ankisibaanan deemuudhee wal lolaa deemaa jiru. Amma immoo bishaan guddaa tokko fuulsaa irra jira waan ta'eef ilma tokkitti isheen qabdu daa'ima xiqqoo bishaan nutti agarsiisu karaa nuti ceenu nutti agarsiisuti nu kenninaani maal isin geggeessitu ittiin jaarteeni. Isa booda namtichi ergamaa Waaqayyo namicha fakkaatee deemu sun mucicha fuudhee bishaanitti gatee darbe. Dhuguma yoo hamaa miti. Namtichi sun bakka amma hin maraate akkamitti akkas goota jedhee lagicha ce'anii wal lolanii callisee amma waan kana hunda godheef sittani maa jedhe. Dubartiin isheen jalqabaa warri jalqabaa sun hiyyeettiin argiteetta godoo sana keessa jiraatti. Mana ishee sana jala immoo warqee bara durii awwaalame barmeela tokkotu jira. Manichi gubata waan ta'eef iddoo sana qotanii mana biraa gaafa ijaaruuf ka'ani warqee sana argatti. Yeroo sana jireenyi isheen jijjiirama. Dhagayeedheen ammas mucaan dubartii mucaa tokkittii qabdu kun immoo mucaan kun gaafa guddatu waan hin taane ta'a waan bade ta'a durii ta'a waan waaqatti hin tolle hojjeta ishees gaddisiisee waaqas gaddisiisa lubbuu isaafis lubbuu isheefis ishees mootummaa Waaqayyoo keessaa dhabsiisa. Amma garuu innis ijoollummaadhaan wareegameera isheenis kanarraa bilisa taateetti kanaaf irraa baradhu jedheenii jira. Kanaaf Yesuus Kiristoos isa kana hundumaa barsiiseedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።